Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti waajjirri buusaa gonofaa damee magaalichaa ayyaana Iidal Alfaxirii sababeeffachuun namoota harka qalleeyyii ta'aniif deeggarsa midhaan nyaataa taasise. Deeggarsichi midhaan nyaataa boqqolloo kumtaala tokko mataa nama tokkootiif taasifamuun hubatameera. Namoonni deeggaraman harka qalleeyyii kutaalee magaalichaa garaagaraa irraa calalamanii fi galiin isaanii gadaanaa ta'eefidha kan taasifame. Namoonni deeggaramanis nama 100 yoo ta'an qarshiitti yoo tilmaamamu deeggarsichi 300 fi 60 kan jedhan itti gaafatamaan waajjira damee buusaa gonofaa magaalichaa obbo Waadoo Abdul Karim hawaasa rakkataa bira dhaabbachuun rakkoo isaanii qooddachuun cinatti aadaa fi duudhaa biyyattii gama kanaan itti fufsiisuu keessatti shoora qabaachuu ibsan. Kaayyoon deeggarsa kennuu guyyaa irraa kun akka magaalaa Adaamaatti ayyaana Iidil Fixrii bara kana gaggeeffamu sababeeffachuudhaan uummanni harka qalleeyyiin magaalaa Adaamaa keessa jiran ayyaana kana karaa gammachuu ta'een akka kabajanii fi waajjirri buusaa gonofaa kaayyoon bu'uura inni dhaabatellee uummanni Oromoo iddoo kaleessatti akka deebi'u aadaa wal gargaarsaa akka cimu duudhaa fi safuu uummata Oromootti akka deebinu yaada keessa galchuudhaan uummata kana gargaaruudhaaf uummata kana cinaa dhaabbachuudhaaf kallattii adda addaatiin midhaan gumaata buusaa gonofaatiin akka magaalaa Adaamaatti walitti qabame kana harka qalleeyyiin kun akka argataniif sagantaa qabannee itti deemaa kan jiru ta'uu isaati. Buusaan gonofaa yoo ilaallu maalummaa Oromooti, ajandaa uummata Oromooti, siyaasa uummata Oromooti, hegeree uummata Oromooti, duudhaa uummata Oromooti. Kana beennee buusaa gonofaa bakka jiruun deeggaruun nurra jiraataa, cimsuun nurra jiraataa, gargaaruutu nurra jiraataa. Tiyaanaan kantiibaa magaalaa Adaamaa obbo Nigaatuu mootummaa sagantaa deeggarsaa kanarratti argamuun deeggarsi taasifame akka magaalichaatti kaayolee gurguddoo 3 giddu galeessa taasifachuu ibsuun kunis humnoota waloo aadaa fi duudhaa ummatichaa cimsuu fi mallattoo gamtoominaa bu'uura taasifachuuf itti fufsiisuuf gumaata hawaasarraa walitti qaban rakkattootaaf oolchuu himanii gara fuula duraattis cinaa isaanii kan dhaabbatan ta'uu himan. Deeggarsi kan taasifame kun tokko humnoota waloo karaa buusaa gonofaatiin. Buusaan gonofaa duudhaa keenya, aadaa keenya, mallattoo keenya gamtoominaa kan wal gargaarsaati. Kanaaf uummanni buusaa gonofaa jalatti kallattii gumaataan deeggarsaan hirmaachuudhaan maallaqaanis akkasumas immoo midhaaniinis kan walitti sassaabame isaan kanneen harka qalleeyyiidhaan guyyaa irraa kan harkaa gahamaatii jirudha. Isa kanaaf immoo harka qalleeyyii 100 kun naannoo kuntaala 100 ta'an waliigalatti ammatti kan kennamudha. Inni kunis ayyaana sababeeffachuudhaan keessattuu ayyaana Iidaa sababeeffachuudhaan jala bultii kana giddu galeessa goonee guyyaa irraa kana harka qalleeyyii warroota midhaan hin qabneef uffata hin qabneef kana giddu galeessa godhameet kutaa magaalaa fi akkasumas immoo aanaa irraa calalamanii asitti argamaniif deeggarsi taasifameera. Deeggarsi kun aadaa keenya, duudhaa keenya kan buusaa gonofaa kaayyoon isaa isa kana waan ta'eef kanaaf inni kun immoo deeggarsa yeroo tokko godhamee dhaabbatu osoo hin taane yeroo yeroodhaan harka qalleeyyii keenya karaa garaagaraatiin deeggarsa kan goonu nyaataan, uffataan akkasumas immoo manaanis kan deeggaramanidha. Ayyaanni Iidaa yeroo soomamu kaayyoo guddaa kan qabudha. Ayyaana ulfaataa kabajamaa fi uummata Islaamaa biratti iddoo guddaa kan qabu waan ta'eef isa kanaafis baga ittiin sin ga'ee ayyaana gammachuu, ayyaana jaalalaa fi tokkummaa isiniif haa ta'u ulfaadha. Namoonni deeggarsi taasifameef dubbisnee gama isaaniitiin deeggarsichatti gammaduu himanii qaama deeggarsa taasiseef galateeffataniiru. Hayyee galatooma. Maqaan koo Burtukaan Nagaatuun jedhama. Jiraattu magaalaa Adaamaa aanaa Buttaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaarraa dhufe. Erga kinoo ayyaana ilaalchisee kennaa nu kennanii jiranii galanni isaa baga waliin ga'e baga isin geessan baga walumaan nu ga'e jenneeti kinoo boqqolloo kuntaala tokko nuuf laatanii kuntaalli tokko har'a jireenya kanaani waan guddaadha jechuudha. Beeta ka birri 10 hin qabne keessa jira sila ta'eefi kuntaalli immoo guddaadha sila ta'eefi eebbifamaa jenna. Maqaan koo Muhammad Amin Jamaal Abdoo jedhama. Asuma aanaa Caffeeti. Kutaa magaalaa Daabeeti. Gargaarsi nu godhame boqqolloodha. Boqqolloo kuntaala tokko nu kenname. Kana immoo hin galatoomfanna. Baay'ee galatoomfanna. Mootummaa keenyallee galatoomfanna. Immoo gargaarsa kana mootummaaleen akkatti nu yaadateetiin qaama kamillee ta'u nu yaadataniitiin ji'a Ramadaanaa kana sababeeffataniitiin gargaarsa kana nu kennanii maatii keenya akka guyyaa ayyaana gammachuun dabarsinutti
nu gammachiisu isaanii baay'ee galatoomfannaa jedha.